Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo itti odeeffannoowwan biizinasii isin bira qaqqabsiisnu rageenyarra odeeffannoowwan biizinasii waliin immoo mangistuu akkumaatti haga xumuraatti waliin tura. Dureeyyiin Itoophiyaa baay'inaan damee hoteelaa fi keessummeessuu irratti bobba'an sababa weerara vaayirasii koronaan uumameen damee birootti mul'ataa akka jiran ibsame. Mootummaan dureeyyoota biyya keessaa damee manufaakcharing irratti bobba'anii fi deeggarsa kan taasisu akka ta'e Koomishiniin Investimentii Federaalaa beeksisa guddataa jama dabalataa qindeessera. Dureeyyoonni Itoophiyaa harki caalaan damee investimentii tajaajilaa irratti bobba'u. Keessumaa ammoo damee hoteelaa fi keessummeessuuti. Pirezidaantiin Federeeshinii damee tajaajila hoteelaa fi keessummeessuu Dr. Fitte Waldesambat dureeyyoonni dameewwan kana kan fedhaniif biyyattiin humna turistoota hawwachuu olaanaa waan qabduu fi deeggarsi mootummaan damee kanaaf taasisaa jirus jajjabeessaa waan ta'eefi jedhu. በመንግስት ደረጃ sadarkaa mootummaatti damee kana jajjabeessuuf sosochiin taasifamu ni mul'ata. Dhaabbileen idil addunyaa baay'eenis Finfinnee keessatti waan argamaniif dameen kun bu'aa qaba. Mudachuun weerara vaayirasii koronaa dureeyyoonni damee kanarratti bobba'an galii itti fufiinsa qabu akka mil'ataniif carraa uumeera jedhameera. ሆቴል በተለይ ኮቪድ ከመጣ ትልቅ አስተምሮናል። Koronaan ergaa dhufe damee hoteelaa sirriitti akka barru nu taasiseera. Tasa damee dhaabbatu ta'uu hubanneera. Nageenyis yoo dhabame damee cufamuudha. Kana waan ta'eef damee biroos akka yaadnu nu taasiseera. Damee manufaakcharingiin bu'aa argachuuf waggoota dheeraa gaafatus carraa hojii itti fufiinsa qabu lammiileef waan uumuuf mootummaan dureeyyoota damicha irratti bobba'aniif deeggarsa taasisuu eegaleera. Dureeyyoonni oomishaalee galtee ijaarsaa oomishuu irratti bobba'an fooyya'insi maammataa fi deeggarsi mootummaan damee manufaakcharingii jajjabeessuuf taasise agarsiiftudha jedhu. ዋናው የአገሪቱ የማኑፋክቸር dhimmi olaanaan damee manufaakcharingii babal'isuu sharafa alaa biyya keessatti hambisuudha. Oomishaalee biyya alaatii dhufan asumatti oomishuudha. Mootummaan oomishaalee galtee ijaarsaaf oolan oomishaniif lafa nan dhiyeessa jedheera. Dhibbentaa 20 yoo kafaltan kan hafe nan gargaara yaada jedhu dhiyeesseera. Kanaan dura mootummaan dureeyyoota biyya alaa damee manufaakcharingii irratti bobba'an qofaa deeggarsa taasisu dureeyyoota biyya keessaafis deeggarsa wal fakkaatu taasisuu qaba jedhan. አንዳንድ ጊዜ የውጭ ባለሀብቶች Dureeyyoonni biyya alaa tokko tokko hojii dureeyyoonni biyya keessaa hojjechuu danda'an yeroo hojjetantu mul'ata. Hojiin dureeyyoota biyya alaa dureeyyoota biyya keessaa akka hin miine taasisu qophaa'uu qaba. Komishinarri Koomishinii Investimentii Federaalaa lalisee namee dureeyyoota biyya keessaa deeggaruuf hojmaanni aaraa fi jajjabeessituun qophaa'eeraa jedhan. አንዱ ካየንበት በኮቪድ-19 ክራይሲስ መካከል ወይታ weerarri koronaa mudate kanatti wanti hubanne mootummaan ammuma dureeyyoota biyya keessaaf investi godhee bu'aan argame olaanaa ta'udha. Dureeyyoonni biyya keessaa yeroo rakkoo kanatti rakkinicha nu waliin qooddateera. Nu waliin dhaabbataniiru. Qaama furmaataas ta'eera. Dureeyyoota kanarraas wanti hubannu biyya keessaaf dursa yoo kennine fayyadamoo taana. Paarkilee industirii biyya keessatti ijaaraman 13 keessatti damee manufaakcharingii irratti dureeyyoota bobba'an keessaa hirmaannaan dureeyyoota biyya keessaa dhibbeentaa 15 qofaa akka ta'e himameera. Koomishinii Gumrukaa Itoophiyaatti Koomishiniin Gumrukaa damee Kombolchaa baatiiwwan salgan darbanitti oomishaalee qonnaa fi industirii gara biyya alaatti erguun galii doolaara miiliyoona 18 galchuu isaa beeksise. Galiin damichaas oomishaalee qonnaa fi industirii ba'aa naannoo Amaaraa, Kibbaa, Gondorii fi naannoo Affaar irraa gara biyya alaatti ergamanirraa akka argames ibsameera. Oomishaaleen kunis gara biyyoota Indooneeziyaa, Indii, Jibuutii, Turkii, Yemanii fi Afrikaa Kibbaatti kan ergaman akka ta'es damichi beeksisee jira. Galiin argame kunis haala yeroo biyyattii fi weerara vaayirasii koronaa bayyaannachuun kan argame yoo ta'u qindoomina qooda fudhattoota koomishinichaatiin akka argames ibsameera. Bara darbee damichi oomishaalee gara alaatti ergerraa sharafa alaa doolaara miiliyoona 28 walitti qabuu isaa odeeffannoon argame ni addeessa jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Naannoo Tigraayitti abbootii qabeenyaa damee oomishaa irratti bobba'an gara hojii isaanii idileetti deebisuu fi biyya tajaajiluu akka eegalan gochuu fi tattaaffiin jalqabamuun isaa ibsame. Ministeerri Daldalaa fi Industirii dhaabbilee oomishaa naannichaa gara hojiitti akka deebi'anii fi bulchiinsa yeroo naannichaa waliin mari'achuu isaa beeksise. Deetaan Ministeera Daldalaa fi Industirii obbo Takkaa Gabreyesuus abbootiin qabeenyaa naannichaa haala ittiin
hojii isaaniitti galuu danda'an irratti marichi haala kan mijeessu ta'uusaa ibsaniiru. Maricha irrattis mootummaan haala ittiin bu'uuraalee misoomaa akka ibsaa fi bishaanii mijeessuun dhaabbileen kunniin oomisha isaanii karaa itti fufiinsaa qabuun eegalanii fi haala mijeessuudhaa fi marichi gahee olaanaa akka qabus ibsamee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun biizinasii yeroo kanaaf qabanne kanuma gammaatti daawwattan ture waan daawwattaniif galatooma olaanaa oduu biizinasii yeroo kanaaf qabanne gola beelira. Galatooma